Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii maastotootaa kan hundi keessanuu akka mul'atanii nagaa ooltanii nagaa kooti galata waaqayyo akkasumas immoo daantelii haarawaan walitti deebinee dhufnee jirra. Daanteliin kun ani siniidhaaf hin dha'aa jira. Fakkeenya isaa akkamitti dha'aa jirtas jechuu ni dandeessu jechuudha. Sunitti agarsiisa. Bifa kanaan dha'aa jira jechuudha. Laal bifa kanaani nama kana akkanatti dhaatanan jira booda dammoo kuula biraatiin walitti nan qaxxala jechuudha. Maaliif akkasini tokko ga'uu yookaan wantoota biraatirrallee gochuu ni dandeessu jechuudha. Sin sababa saniifuu akkanatti dha'aa jira. Anamma shan dha'ee jira jechuudha. Kuula shan aynatuma tokkoon shan dha'ee jira. Ganaadha immoo innis ganaadha kuni qofti kun shanan qofti hin ga'u sila ta'eefu ganaan itti dabaleetu siniin jedha. Akkatti jammaramus olumaan laallaa siniin jedha. Fakkeenyaaf jidduu keessa wantan tana godheef dirqama duraan dursee kirriin kun na barbaachisa. Akkanumatti marattu akkuma nama daantelii biraa dha'uutitti jechuudha. Barbaadas sen anamma sadi bichaan maradhee 4-5 jaas gochuu ni dandeessu sen. Ani garuu sadi qofa bichaan maradhee sila ta'eefu affaarratti nan jammara. Akkana gootu laal akkanatti deebistanii akkanatti keessa fudhattu. Ammas akkanumatti keessa fudhattu akkanumatti jechuudha. Dirqama garuu akka kan jidduu keessaa kuni anama bakkee tokko tokkotti nan bal'ises bakkee tokko tokkotti dammoo hin mul'atu jira jechuudha. Jidduu keessa dirqamni qaawwa jidduu keessaa kun mul'achuu hin qabu jechuudha. Maaliif qaawwa jidduu keessaa kana dhossuu qabaannaa siniin jedha. Akkamitti dhossinas yoo jettan fakkeenyaaf ishiin qaawwi sun akkanatti baatee jirti. Qaawwa kan garasiisan dhiistanii akkanatti kan gamanaatirraa jechuudha. Kan gamanaatirraa fudhattanii akkanatti qaawwa isaa dhossuu ni dandeessu jechuudha. Waan kiroosii midide kirrii furdaa sila ta'eefu keessa akkanatti baastanii kirrii furdaa sila ta'eefu baay'isee dafee keessa namaa ba'u. Akkanatti dhuftanii keessa akkanatti fudhattu. Keessaa fudhattanii raawwattanii akkanuma gootu. Maaliif keeki isaa cufamaa ta'uu qabaata jechuudha. Akkanumatti ni godhattu. Wanta nama dhibullee miti ammallee akkanumatti keeka isaa jidduu keessa qaawwa isaa jidduu kana dirqama cufuu qabaanna jechuudha. Akka qaawwi isaa hin baaneef amma isaa xumurree jira jechuudha. Laala jidduu keessa xiqqoo ishii ammallee hafee jira jechuudha. Laal bakkee kana keessa asii xiqqoo hafee jira. Rakkoon qabu garuu maal waa midhaan itti nadhaayyaasaa muti rakkisaa hin qabu. Amma kanarratti dammoo maal gochuu qabaanna akkanatti zigaajjaa buusaa deemna jechuudha. Araat maazanii maaliif dirqama araat maazanii kana 1 2 sadeen kana keessatti akkanatti xalafannee raawwannee keessa akkana butannee ammas 1 ittuma deebina ijuma isaa keessatti gadi deebina 1 2 sadeen kana akkanatti fudhannee jirra. Fudhannee akkanatti ammas laal kana eegga dirqama kana ol biraan geenyeen booda kan akkanatti galutti cufne 1 2 maal goona amma akkanatti finnee gadi jechuudha. Ija keessa waraannannee maaliif dirqama akka kanaatti walitti dhidhiyeechinee akkatti duuchinee dha'uu yoo barbaanne ija keessa akkanatti ammallee ijuma ammaa kana keessa gaduma waraannanna zigaajjaa 1 amma immoo maazanii buusna jechuudha.
maazanii buusuudhaaf immoo bakkee maazanii buusuudhaan tokko lama ammas lama waraannannee jirra. Bakkee kana dhufnee akkanatti maazanii buusu tokko lama sadii akkuma dura siniin jedhe jechuudha. Sadii ammas ija isaa hin cufna ammallee tokko amma immoo gaduma deebinee tokko lama sadeen kana akkanatti cufnee jirra. Amma maazanii lamaa fi zigaajjaa tokko buusnee jirra. Ammas tokko murannee jira lama. Amma immoo zigaajjaa lammataa buufanna jechuudha. Zigaajjaa lammataa kana keessattis ijuma isaa keessatti akkanatti gadi waraanna. Amma immoo maazanii sadaffaa bira dhaqaara. Tokko lama maazanii sadaffaa buufanna jechuudha. Tokko lama sadiin keenya waliin godhanne ammas tokko lama sadii kaza maazanii sadii dhoofne maazanii sadii fi zigaajjaa tokko godhanne ammas deebinee zigaajjaa sadaffaa buufanna jechuudha. Ammas ijuma isaa keessa deebinee ni waraanna. Tokko lama amma zigaajjaa arfaffaa bira geenye jechuudha. Zigaajjaa keenya arfaffaa bira geenye jechuudha. Ammas ijuma isaa keessa deebinee hin waraanna. Amma zigaajjaa keenya sadii buusnee maazanii afuriin geenye. Amma immoo zigaajjaa keenyatti deebinee zigaajjaa arfaffaa bakkee kanatti ni buufanna jechuudha. Zigaajjaa afurii fi maazanii afur buusnee jirra. Amma immoo zuurii lammataa irra deebina. Zuurii lammataa laal. Yeroo zuurii lammataa irra deebinu kanas meeqa fudhanna? Tokko lama. Lamaan keenya fudhannee dhufnee mataa isaa gubbaarra akkanatti gadi waraane tokko lama sadii afur. Maaliif dirqama kakuu zigaajjaan kun furdachuu qaba jechuudha. Zigaajjaa kana furdisuudhaaf ammoo afuriin deemna jechuudha. Ammallee tokko lama waraannadhee sadaffaa irratti ammas ijuma keechaan gad deebi'a. Tokko lama sadii afur. Arfan kee waraannadhee jira. Amma immoo bakkee zigaajjaa geenyee jirra. Bakkee zigaajjaa kanatti amma zigaajjaan asitti annoo lamaan xilifii lamaan jirti. Nu immoo maal goona akkanatti bakkee tana fudhannee tokko lama sadii zuurii lammataati jechuudha. Laal zigaajjaa biratti zuurii lammataa jammarree jirra. Ammas immoo bira geenyee jirra. As bira akkuma dura siniin jedhe lama sadii afur. Afurii amma tasumatti ija keessa gad deebina. Kaza ammas akkuma dura siniin jedhe gadi deebina. Ammas akkasumatti ammas kuni amma zuuruma lammataa irra jirra jechuudha. Ammas
ganaa hiffinne jechuudha zuurii lama taa'ee zuurii sadaffaa bira ga'uu geenye. Amma lachuyyuu zuurii tokko itti dhoofnee jirra. Iyyee hunda isaatiiyyuu tokko itti dhoofnee jirra jechuudha. Zuurii lammataa bira ga'ee jira. Amma zuurii sadaffaa jammaruunidha jechuudha. Zuurii sadaffaa kanarratti bakkee kanatti anamma lama dura sadii waraanadhee jira. Asitti dirqama bakki kun as-sadaffaati. As-sadaffaa saniif fidne kan arfaffaa bira geenye jedhanii sadaffaa bira geenye jira. Amma asitti jaha fudhadhe. Asitti dammoo tokko lama sadii afurii shan. Maaliif shan fudhanna seetan ka amma asitti yaaf furdatu laal wannoon isaa kuni zigaajjan isaa kun kan karannoo kuni maazaniin kun akka furdatuuf ammas immoo ijuma isaa keessa gad deebinee tokko lama sadii afurii shanii kiyya fudhadhee jira. Maaliif amma furdate jechuudha laala. Kuni furdachaa addaan ufuma isaatii of kennaa deema jechuudha. Amma bira geenye kaalaal kan dura sadi godhee darbisan amma immoo meeqa goona shan. Tokko lama sadii afurii shan. Kanas shan dhoofne jechuudha laala. Tun immoo kan karanaa taniiwwan amma tana kan zuurii sadaffaa tana shan dhaheen jira jechuudha laala. Akkanumatti itti fufama. Maaliif uumaa nama dhibu yeroo baay'ee wanta nu dhuguu nutti fakkaatee wantoota tokko wantuma beenu tokko nu dhibaa kana hin danda'u kana akkana hin godhu jennee warroonni hojjechuu dhiisnu ni jira. Garuu yoo hubannee ilaalle uumaa nama wanti inni nama dhibu tokko hin jiru sinin jira. Akkanumatti wanna takka wanti inni nama dhibu wayituyyuu hin jiru sinin jechuu jaaladha. Akkanumatti bakka akkanumatti deemtee kirruma fakkeenyaaf dura yoo sadii hin jammarte boodarra immoo afur goota. Yoo afuriin jammarte boodarra shan goota. Yoo shaniin jammarte boodarra ja'atti dabalta. Akkasumatti adada takka yoo itti dabalaa deemte kanatti hojjechaa deemtu sun fataa jedhee ofuma isaatiif of gallakkiseetuma bal'ataa. Garuu yoo nu osuma hojjennu jechuudha fa yoo wanno jenneetuma zimmuma jenneetuma dhoofne fa irra caalaa jechuudha. Addaan harkisuu baannee addaan bubbutuu baannee yoo dhoofne maaltu jala golbata. Akka inni nu jalaan golbannes immoo dirqama harka keenyaniin qabnee addaan bubbutuu qabaan. Maaliif yoo nu jalaa golbate ka ija tokkoon nuuf hin deemu jechuudha. Fakkeenyaaf akkanatti qabee yoon akkana gochaa deemu wanni inni golbatu tokko hin jiru jechuudha. Ganaa zuurii sadaffaarra jira. Zuurii lamatu hafa jechuudha. Amma akkasii isiniin jedha. Kun olitti deebinee dhufnee jirra. Amma immoo olitti qaxxalaa jirra jechuudha. Kun ilaala maaliif kirriin jahaanii wantoonni gara jiran jaan duraa suni akkanatti olitti qaxxalama jechuudha. Fakkeenya kanaatiin jechuudha. Maaliif dirqama kan kophaa jirtu sun olitti qaxxalamuudhaa fi gubbaa isaa kanarratti akkanatti dhoofnaaf jechuudha.
maaliif akkanatti dhooftaa yoo jettanii akka kan jidduu keechaa suni bifa nama daariitti itti dha'aa jiru kana wanta fakkaatuuf dirqama isa fakkaachuu qabaata jechuudha. Annu tokko faashinii tokko diizaayinii tokko fakkaachuu qaba akkasitti malee hin bareedu sila ta'eef waa isinitti kan agarsiisa. Kuno jilaalaayi amma asittis tokko kanadha. Amma kunniiwwan fixamee jira, xumuree jira. Amma sarara kana bichaa sunu hafeessanii jira. Sarara kana dha'uudhaaf immoo asitti kana xumuree jira. Amma bakkee kanatti fidannee akkanatti walitti ilaala. Kuni karaa alatti oolu, kun immoo keecha isaati. Nu amma akka kirriin kun nu itti qaxxalannu kun akka keechaan hin mul'anne maal goona karaa dugda isaa duubatiin akkanatti itti guduufanna jechuudha. Namni guduufuu wallaalu garuu namumti kamiyyuu guduufaa hin guduufaa. Akkanatti itti guduufannee jirra jechuudha keechaan. Maaliif yoo karanaan goone fillafiitti nu jalaa ba'a. Amma guduufannee raawwannee akkanatti jidduu kana keessa finnee harka keenyatti akkanatti maranna jechuudha. Akkuma dura yeroo dura daantelii dha'uu jammarru harka keenyatti marannu sanii ni maranna akkanumatti fidanneetuma dhoofna jechuudha. Laal suuta jechaatuma. Akkanumatti dhaana jechuudha. Amma olii ilaala jechuudha. Kunooti jahaan isaatiiyyuu olitti dhahee tanani jiraa jechuudha. Laalaa sin kana caalallee guddaa gochuu ni dandeessu. Bifa gabaabaadhaanis gochuu ni dandeessu. Akka barbaadanitti sadi qofaanillee gochuu ni dandeessu. Anamma kirri jaan dhahee suni kunootii jechuudha. Laalaa.